Maqaan koo Dasii Yaadateen jedhama. Jalduraa dhufee nan dhibamee eega dhibamee ture raga waraaf waggaa 30 iyyuu ta'eera. Nan dhibamaa wanti isaan wallaallamee man dhibamaa marfee deemaa ta'uu didee qoricha bashaanan fudhaa ta'uu didee dadhabee waldaa nan deema ta'uu didee iman ittiin deema nun ittiin deema gaafa kan ijoolleen koo biyya kana jiru lakkii koo yaadme asitti du'e addoo kanatti kadhadha biyya kana innaan silaa waldaan asoo jira mallaa godhadhee tanan didee bara koo buluutti fixeen mantaa amma baqqaan maqaa kee dhoofnu koottu as jedhanii waggaan koo haalmee dheengada bultii 5 asitti na fidanii asitti ka'ee himadhee gaafan galuu galee waggaa ijaa wanyoo gaafa bultii 5 hima eegoo asii naa kadhatanii zayitii naa kennanii zayitii dibataa fudhadhee galee dibadhee gaafa bultii 15 dhiiga bittiina keessaa lafa lolla eega diba'uun hin dadhabee qaqaa fakkaate kunna keessaa giccitee bu'ee yaa waaqayyo maal hin jedhe gaa kunoo dhiqaa durattuun beekadhee waan isin dadhabeen koo arguu dadhabee yaa waaqayyo dhiise gaafa 15 na dhiqee eega gaafa 15 narraa bitee narraa qabame koodhu gaafa yaada koo jennaan biyya kanatti maal laa godha silaa natti deebi'ee yookaan amma natti deebi'aa jedhee kanan didee yoo naga'e kunoo waggaan koo haalmee bultii 15 roobiif taaniiti amma har'aatti bila san bahee kanaafan dhufee no. Meeqa lateeffadhaa fi waaqayyoon hedduu Tole waan itti dabalatu yoo qabaatan dubbadhatu soqoleetti. Galanni waaqayyoof haa ta'u, ni nu gargaare waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Bakki isaan dhufanii godina aanaa Jalduuti. Jalduurraa dhufanii Maazerii Qiyyaadha. Dhukkubni kun baay'ee irra ture. Ani dhaladheetuma iyyuu alanan dhukkuba kan taalutii jedhu baay'ee itti deddeebiitti dhukkuba mana yaalaa dhufanii marfee as Addis Ababaas dhufanii turanii. Keessaa citee ture keessaa kutamee ture innis immoo dideetumatti deebi'e gaafatti deemu bakka furmaanni dhabameera jedhanii mana marfee yaalaa bakka hin deemamne hin jiru bakka kana harka waaqayyootu danda'a kootu isiniif kadhanna jennee waamsifnee asitti fideen dhufee namatu waamee as dhufanii waldaa kana akkuma irraa kana guyyaa jimaataa kana dhufnee gaafa dhumna asitti armee as ba'anii gaafa as ba'anii maalirratti waan isin fudhatan hin beeku garuu waan akka argu ciccitee isin keessaa ba'uun agarsiisa waaqayyo dhani raajii kadhatanii fi gaafa sana dhufee bu'aa kan taalutiin qabaa jedhanii isaanis dubbatanii bakka kana booda isin irraa cita dhugabaatiidhaaf koo dhuftu waaqayyo dhukkuba akkanaa isin irraa kuteera kana booda isin ittiin deewwadanii kadhatanii fi akkasuma waaqayyo gargaaree dhukkuba kanarraa dhukkuba ani dhaladheetuman irratti argee isa waaqayyo al tokkoon dhufee dhukkuba kanarraa kute waaqayyoon nuuf galateeffadhaa. Ergaa biraan qabu immoo waaqayyo fayyisaadha. Ammallee dabalaa waaqayyo amanaa. Zayitii mana kanaas haa ta'u, raajii mana kanaas haa ta'u, amanaa ta'u waaqayyo kadhadhaa. Warri kakuu qabdan immoo obsaa kakuu keessanii gaddaa waaqayyo isa jedheenuma raawwata. Wanta itti dabalu yoo jiraate anaanis biyya alaan deema jedheen karoorsee ture waggaa sana. Lakki biyya alaa miti hojiin kee hojii mana waaqayyooti hojjedhu ganaa si'a kanaan jedhanii turanii akkasuma inni naa dhufe daangaa godhatee daanga'ee mana waaqayyoon hojjechaa jira asuma isaan jedhantu naa ta'aa jira ammas waaqayyo kallattii kamiinuu inuma hojjeta warri mana kana keessa jirtan warri waldaa kana dhuftan warri zayitii mana kanaa bitattan amanaa fudhadhaa waaqayyo humna isaatiin obboleetuma raajii kanarra jira. Lafti mana kanaas wanti mana kanaa hundumtuu eebbifamaadha ayyaanni waaqayyoo mana kana jira nuti bu'aa isaa argine kun waanti koo dhibee bara baay'ee ittiin rakkatan fayyaniiru kanaafuu dabalaa guddisaatoo warri itti gammadan nu itti gammanneerraa dabalaa waaqayyoo nu galateeffadhaa isiniin jedhu. Gaafa walii gigar malee keessaa ba'e sana waggaa 15 jettanii? Dhibeen waggaa 15 keentaalota irratti turisuun gaafa walii gigar dhangala'e sanaa kaasee irraa dhaabbata. Waggaa 15 maalii gara waggaa 30 digdamii meeqoota 30 taa'ee natti jammari. Bultii 15 nasiiti fudhadhee zayitii fudhadhee galee bultii 5 fudhee galee bultii 15 natti deebi'ee
Nagikee waaqayyo kan masii dadhabame kunoo kanaafan diida ijoollee silaa waldaan dubayyuu dadhabeen jedhe. Dhiigi siin keessaa beesummaa fakkaata. Kunoo akka fakkaatu ciccitee akka fakkaatu kunna keessaa 15. Akkuma waaqayyo waan akkuma waaqayyo jedhee lafa dhiqee bakka abbaa ijoolleen koo hima ta'uu dideen jedhee daandii erga biyya gaafatiiti albeen 15 kunoo iftaanii ammarraatti nagarree narraa jiru. Ammarraatti. Egaa itti kuteenyee itti na keessaa kute gooftan. Mee galateeffannaa waaqayyo kana kan qajeessa galchuu isaati waaqayyo namayyuu. Ennaa roodhaan hojjetu hidhaatu jita inni dhiibamu taalee siree baatota aduu yaaduu sadara humni baadhaasi rakkatoo namaayee jira maaloo arrasi. Ennaa roodhaan hojjetu hidhaatu jita inni dhiibamu taalee siree baatota aduu yaaduu sadara humni baadhaasi rakkatoo namaayee jira maaloo arrasi. Mee galateeffannaa fi waaqayyo. Ennaa roodhaan hojjetu hidhaatu jita inni dhiibamu taalee siree baatota aduu gooftaa daraa humni baadhaasi rakkatoo namaayee jira maaloo arrasi. Aduu gooftaa daraa humni baadhaasi rakkatoo namaayee jira maaloo arrasi. Hummaa gooftaan hojjetu hidhaatu jita inni dhiibamu taalee siree baatota aduu yesuus daraa humni baadhaasi rakkatoo namaayee jira maaloo arrasi. Aduu gooftaa daraa humni baadhaasi rakkatoo namaayee jira maaloo arrasi. Hummaa gooftaan hojjetu hidhaatu jita deebaa galabata nama laaliyaabas raatiidha. Mee galateeffannaa waaqayyo nan kolatti Muusaa ammayyuu dabalaa Yesuus. Ameen. Bara baraan fayyaa fa'a. Ameen.